guuteera garaashii bagaa milisha makanagaa mormii cufameera inqoqteechu bakka andi uteden borooti naanna'ee sobee bishaan naaf raaree dandaa koo diddigadhee ilaaluu dadhabeechu. Naatti maararamtee malee atakka ilmoodha baatti. Maqaan koo barsiistota Harkisee Qataan jedhama kan inni dhufee magaalaa Ukkeerraati. Kan inni nyaatee immoo asitti dhukkubsataan turani duraani. Dhukkubsadhee ayyaanni Faasikaa torbee dabaleen qabamee rifeeraala ciisaa ture. Asii dhukkubni kun jijjiirama dhabeennaan gara waldaa kana obboleettiin koo kun na fidde. Sana booda asitti ergamaan faanaa kadhatanii dhukkuba koo sanarraan fayyee jechuudha. Dhukkubi keessun maal ture? Dhukkubni koo sun dhanna koo fuula koo kanarraa jalqabee amma luka kootitti dhanna koo kanatti bokkokaa ture jechuudha. Baay'ee bokkokee danda'een baadhu baay'ee dhanni kun bokkokaadha garaa koo dabalate. Si bokkokaa ture manni yaalaa maalidha jedhu keejichi? Manni yaalaa kalee keetuu fincaan amma barbaadu. Calaluu dadhabee dhanna kee keessa facaasee akkasuma dhiigni keessa baay'atee jira naan jedhu. Sana booda qorichi sun jijjiirama naa laachuu dide. Kana booda walgan lafa kana dhufee guyyaa isin ergamaan naa kadhattanii kaasee fayyee jechuudha. Gaafasii kaasee dhanni koo guyyaa sana mudhii waliin koo fayyee buleetti dhufee dhanni koo guutummaa guututti naan fayyee jechuudha. Mee isa fayyina namaa fidu Waaqayyoodhaaf galata fidaa. Kan isin dhuftanii gola kadhataatti natti fakkaata. Gola kadhataa seentan natti fakkaata. Yeroo golli kadhataa seentee kadhatamutti wanti sagaleen ba'aa ture sun maal jedha ture akkamitti haalli fayyuu kee ifa godhi sabaaf? Yaan gola sana yeroon seenu jireenya keerra inaafaa guddaa jira qeenkee inaafaa guddaa qabaachuu marraan kan ka'e dhibeen kun immoo sitti darbatame isa kana immoo asumaan isa kana boleessa koo kana na bira jira asumaan gad ciifte akkuma ribaatti raftee keessaa kaata jennaan achumaan ciisee gaafan ka'u dhanni koo fayyinni natti dhaga'ame. Ciistee gaafa kaatu fayyinni dusi duuka ka'e. Mee maaloo galata fidaa Yesuus. Eeshi. Guyyaa sana fayyeegaa yeroo sana jijjiirama tokkoyyuu mana yaalaa torban lammaffaa qabadhee jijjiirama tokkoyyuu hin qabu. Gaafa sana bulee gara mana yaalaa gaafa deemu fayyiteetta amma akka kaleessa yeroo dhukkubsataa turte miti jedhan bulee saroobi kadhadhee kamisa gaafa naqu fayyiteetta hojii kamiyyuu hojjechuu dandeessa naan jedhanii Waaqayyoof galannaa ta'u kun fayyee fuula keessan dura dhaabata. Si kadhatamee bulee masaa hojiitti deemuu dandeessa siin jedhama. Maaloo isa nama keessaa qaragee soorratti nama deemsu Waaqayyoodha. Wanti tokko amma jireenya kee keessaa kan sitti dhaga'amu tokko illee hin jiru jechuudha. Amma fayyaa koo waan tokko kan natti dhaga'amu jiru jireenyi koo yeroo sanatu ilaalame qaamni koo baadheeyyuu hin deemu. Na arganiiru jechuudha namoonni baay'een furdina isaa dhiitoon isaa garaan koo baay'ee guddaa ture amma waan tokko waan natti dhaga'amu tokko hin jiru fayyaa koo. Isa nama keessaa dhabamsiisu Yesuus. Abbaan manaa ishee duukaa jira gaafa sana baay'ee boo'aa kan turee fi baay'ee xixiqqachaa kan ture isadha. Yeroo dhukkubaa immoo isa duukaa jirutu baay'ee dhiphata. Mee waan keessa turee fi maaltu akka ture isarraa immoo dhageenya mana keessaa dhuga baatii. Tole galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maqaa kee dubbadhu. Maqaan koo Barsiisaa Dirribaa Lamuun jedhama. Kanaan dhufe magaalaa Ukkeerraa. Wanta amma haasa'amaa jiru kun waan guddaadha. Dhukkubi qabame kun dhukkuba maqaa hin qabne. Ani gaafa bultii 3 magaalaa kanatti leenjii wayii dhufe kolleejjii barsiisota naqamte. Gaafa dhufe yeroo kaan immoo dawwaltee gaafa na ol bahu akka machi geessetti anaan jetti. Ganama amma sa'aatii 2 walakkaatti eegee dhabeen dawwaleef. Naannoo na dhukkubee hojii dhaquu hin danda'u gaawwan fudhee diida baheen manatti deebi'ee ciisee naan jetti. Maal taateen jedhan. Saree wayii tokko immoo guddifanneerra namni ta'e tokko sareen sun nama si ciniinne hiinee immoo guddisne karaatti bahee sareen keessan nama ciniinne naan jedhe sirumaa fuulli koo fi miilli koo immoo fufurdataa jiraatti. Deebii hojii dhaquu hin dandeessu naan danda'utti. Anis akkatti deebi'ee dhaquu qabu waan ta'eef xiqqoo ture gaafa dawwalu baay'ee bobbokokee amma immoo hojii koos mormi koos miilli koos hin danda'u. Ittiin rifiraariin kun qorichaafii wayii kilinikii achitti dhaabaniiru yeroo keenya jiraachuu achi deemtee isaan immoo siree wayii qabu ciibsanii qoricha kennaniif
amma torbee tokkotti leenjii sanarra tureen jimaata gala. Jimaata gaafan galu ciisuu fi mbokoksa waan ta'eef kan hin ciisu. Gaafan jimaata dhaquu maqaa Yesuusiin fayyinaa ta'uu fennaan isheen na dubbisuu diddeen boossi. Achumaan asii ta'een ilaaluu dadhabee akkasitti argeen deemne waan ta'eef guuteera garaan ishee duuba gaa milli ishee amma kanaa gaa mormii cufameera hin qooqxee jechuudha. Bakka inni utedeen borootti naanna'ee sobee bishaan naaf raaree dhannaa koo diddigadhee ilaaluu dadhabee jechuudha. Achi deebi'ee borootti dhannaa koo diddigadhee ol deebi'e. Gaafan ol deebi'e obboleettii ishee bakkuma waaqayyoo gaa fala qaba waan ta'eef dura hin jirtu rifiraarii kana riftii baratti reefu galmoofti isheen immoo kamisa dhatteetti bira. Isheedhaan akkamidhaan naan isheen baay'ee rakkataa jirti bilbilaan yeroo gaafadhu nagaadhaatti bifa jijjiirrata wantichi. Takka atti lapheedha takka attoo isaa akka itti as kottochuu wallaalle jechuudha. Achis qoricha fudhachaa jirti torbee tokkoof. Isa booda gaafa jimaataa gaafanii galee taa'ama isheen gachiifnaan inuudha waan ta'eef gadi ciistu. Halkan sana taa'ama bultee ani xiqqoo gadi rafee ganama gaafa kadhannaa tokko barsiisonni istaaf ishee bajaajii fidanii mana namaa geessan. Gaafa achi deebitu kadhannaa sanatti xiqqoo lafitti godhachiisee dhana waan ta'eef. Achi booda bajaajii cumaan deebisanii anis nama ta'etti gaaddanyyaa qaba dawwalee kadhadheen irra narrafe isheen irraftu. Isa booda barii gaafa ol jedhu annan keessa mana yaalaa adeen ol jedhee naan xiqqoo isa deemtaa itti isheen egaa xiqqoo abdii kutatteetti waan ta'eef. Nani hamammoo kadhanichatti hirkachuu barbaade deebi'ee rafetti tuttu godhe. Ammas gaafa ol jedhu ammammoo naagdi. Isa booda gadi ba'ee wayaa koo uffadde ati uffadhumeen deemnaan jedhee. Isa booda saaloonitti akkas dabartee mucaa ammoo hangafa qabna mucaa isa kana malee. Wanti baay'ee nama dhibochaa mucaa koo itti yoon du'e immoo biyya abbaa koo faana kootti nagashi malee safara kanatti na nagwaalsisini jette. Nan dhagee wayaa uffachaa jira. Mee samee dhaamsa du'aa hambisee jireenya nama haasofsiisu waaqayyoodha. Dhaamsa iyyuu dhaammatteetti jechuudha. Isa kanaafi amma gawaan goonu dhabneeti sa'aatii sadii ta'etu manni haala laalu. Gara karaatti ol ba'ee makiinaan gugguuttatee dhufaa tuga nama ta'e mannaaraadhaa yaabbannee baana. Isheen miilli ishee caammaa akkasii akka hidhamu jala laastikii wayii jira isatti deemanaa baasa. Gaafa karaarra geenyu inni itti dhisuun irraa bu'e. Akka godhuun dhabee abdii kutadheera gaanis isheenis kana dubbachaa jirti an dhibamu isheera waan ta'eef bakkeettis beera waan ta'eef namni manatti taa'ee nama yaalu fuudhee karaa makiinaatti ol baasee mucaan istaafii ishee tokko barsiisaan baadiyyaa keenya nama lama ta'anii makiinaa manii inni xinnoo haasaa hin danda'a nama amansiisuu hin danda'a waan ta'eef namuma ta'e kaasii nama dhukkubsatu kana kaa'ee akkuma amalaan itti siqee nama tokko naa kaasisa. Yaabbanneen dhufne qidaameera guyyichi achumaan sagantaa sanbata deemnaa kan jedhu yaada koo amansiisaa rifiraari geesse. Rifiraari gaafa geessu dooktaroonni baay'ee itti naanna'anii emerjensii galuu qabdi kun maaloo birrii 900 qabdaadhe dooktarri tokko. Birrii 900 miti 900 haa ta'u wanti yaalamu jira naa yaalaan jedha. Innaan bakka ciibsii iyyaalaa emerjensii dhaqunii jedhee oofanii dhaqatanii fookirra galchanii nu ciibsan. Ciibnee iyyaalu baay'ee yaaluudha. Ciibnee guyyaa sadan arfan tokko gaafa ciibnu fincaan ishee kana safarra waan ta'eef aayilaandii qobaatti qopheessi waan isheen bus bishaan aayilaandii qobaatti bitii fi naannu. Bishaanis qobaatti bitee fi aayilaandii itti fincaan sun kuusamus bitee sa'aatii 24 in safarra ture jechuudha. Tubboo fincaanii kanatti calalee dabarsuu dide waan ta'eef tubboo fincaanii kun amma iyyuu calalee dabarsaa hin jiru. Morma ishee olii kana kaasi dooktarri tokko immoo baay'ee kan na beeku jira. Kana olis kaasii kanaa gadis kaasii mudhii gadis qaama hundumaa adda addaatti eksiree adda addaa kaasisaa jiru. Bakka adda addaatti yaali guyyaa sadan tokko godhanii dadhabaniitu dhiiga fuudhee naashinaal yookaan immoo mi'a waashin geessinaa jedhe. Isa fuudhee natti kennee kiisii magoo keessa kaa'adhee naashinaalii dhaqee jechuudha. Naashinaalii gaafa naqu maanji dooktarii warrachi xalayaamaan kana godhii naan jedhu baay'ee isaanii. Isa achi immoo itti siqee maal amma dhukkubii kun hin jedhan. Shinoo maal jettu gaariidhaa jedhe. Mormi kun udhee galgala ciistu waan ta'eef ta'edha yeroo koksisu immoo maqaan nuti abdii kutadheera silas maal ta'a waaqa akka beektu godhee deeman ilaalaa kanaa ol kaasimee dhanii na kaasisa noormaali dhanni immoo maal inni ol maal jechuun kuni meeshaa sanatti doongoradha moo dha dookterichi noormaali dhannoo maali kana yaa rabbi abdii kutadhee gaafa naashinaali dhaqadhee deebisuusi gaariidha isa booda ayyaanatti boor bari'aa ganama sa'aatii 12tti marfee kennanii
sa'aatii lamatti sa'aatii sadiitti dhufe dooktarri tokko. Okay. Inni aftoodhanii waan hundumaa warra ba'an mijeessanii Okay. isin galaati qoricha mastaaggashaa ta'u dhiigaa fincaan xiqqoo fuudhanii qoricha kana liqimsitanii ayyaana bultanii gaafa 20 deebitoodha. Okay. Ayyaanni sanbata waan ta'eef dafinoo ganama gaafa kaatu immoo ammi qaama ishee ancaalu ta'e. Ittuu caalee garaan hin bookokee miilli hin bookokee waan hin godhunna. Baankiitti gabbu'een birrii baafadheen nan geessadheen amma ganaa kamisadha waan ta'eef nan geessannaa isheen gadi of dadhabaa ciistuun teessi waan ta'eef ittumanii ishee gadhaan ka'e duudhaafti dhiyaa dhufee akka beeku haa ta'u facaasaa ga'e jechuudha. Facaasaa ga'e karaa tolfe ishee fuudhee. Ammas caammichuma isa hidhannoo akkasitti qabsiisan sanatti goonaan gaafa manatti itti goonu xiqqoo mataa ishee akkasii ni dhamuddicha ga'ee waan ta'eef itti suuqe. Itti maree jechuudha fiigoo gadi jettu isheen garaa ishees ga'a waan ta'eef mormi ishee sirriinuu dharootti qabu waan ta'eef. Isa booda gaafa dhannee karaa tolbaan ammas irraa bu'e. Isa booda tiraafikiin tokko ol dhufe waaqayyo namaa qopheessu hin beekan. Maa inni barsiisan na beekaa warraa koo kana dhukkubaan jedhee geeta atamantii kee maalidhaa naan jedhe ani peenteedha. Ani gaamantii nama addan baasu waan ta'eef si gaafadhe waldaan mura qadhuu naan jedhe. Akkuma carraa hojii waaqayyoo ibsa fuudha. Ollaa koo tokko immoo naqamte kanarraa dhufee makiinicha nu bira ga'ee irraa bu'aa namichi tokko. Waldaa kana waldaa lattuu kana achitti guyyaa baay'ee dhaqee waaqeffadheera waan ta'eef achi geessii naan jedhe. Ishii anillee hin beeku naan lafatti xaafii fa'aa bitan gara goodaadhaa jedhe. Doominaanii jedhan. Ammas lammataa obbolaan koo kana waaqayyo naa kaase. Abbaa warraa isaanis jiru. Wayaanuu fidanii, biddeen fidanii, bishaan fidanii kan nu yaalaa ture isaan. Harka isaaniitti akka fayyinu waaquma godhe natti fakkaata. Mee galateeffadhaa meessa waa wal qixxeessee hojjetu. Isa booda obboleessa haadhoom abbaa tokkorraa dhalannee jira as keessaa. Isaan garuu sanaa jaalan. Akkaataa itti waaqayyo namaa qopheessu hin beekan. Dhibee kana baannee, ita kana baannee, jara kana wajjin isin haasofnu. Ani mana siree qabadhaa ganama immoo waldaa kanan dhaqaa kan jedhu sirma sammuu keessa jira. Mana siree qaban. Dura obboleettiin koo dhuftu obboleessa koo dhufaa. Obboleettii koo wajjin naannoo sa'aatii lamaa bilbila bilbilu. Sa'aatii 12 dhufeera moodeera. Sa'aatii 12 kaasee inni dawwaluun kaasu natti hin tolle waan ta'eef sheekis hin tolle waan ta'eef ni haasofsiisuu jedhee tan callumadhee siree qabannee gola teenyaa. Isa booda saanoo naannoo mana siree nuun qabanne sana dhabanii barbaadu. Booda cinqee mammee cinqameen kaase. Gaafa jedhu meeqa eessa jirta karaatti garba'ii maaliif na rakkistaa jedhan. Si kokunoonyaa isa kanaaf hin dhaqu mana namaa kan jedhudha kana yaadaa. Isaanoo warra mana siree sana lolanii shaantaa keenya lama ta'anii haadha ijoolleedha isheen isinis abbaa ijoolleedha ijoollee isaanii manatti gatanii sa'aatii lamatti nu fuudhanii mana isaanii galochaa. Gallee buna nu danfisanii ixaana aarsanii isheen hin rabne miila ishee kana qaqqabdii imboosii miilli ishee kun inuma bokokaa deemaa. Inuma bokokaa deemaa akka nama paampiitiin isaa kuwaasitti na fufanii afuufochaa. Anis immoo gaafa sana abdii kuteera dhugaadha kun waaqayyo fuulduratti. Ani abdii kuteera baay'ee. Isheen duuti namaaf haaraa miti naafis haaraa miti waan ta'eef badaa maaliin dhiphattaa jetteetti. Isa kanaaf obboleettiin koo kunis imboosii obboleessi koos gola galee numa kadhataa anis nan boo'aa hin bare isheenis gaafa jettu waldaa kana guyyaa baay'ee dhaqeeranii asgarraa kana immoo gara. Waldaa makana yoo geessitan immoo fayyitu jetti. Dabalata laga. Isa kanaaf isheenis barsiistuudha inni immoo supervaazera koodha. Bukkeedhaa hojjetaa jechuudha. Anis bukkeedha. Innaan inni xinnoo staatiksii wayii guutuu waan cimaadha. Hooggantoota kan biraa beellameera waan ta'eef hin deeme cinqame. Obboleettiin koo immoo isheenis hooggansa mana sanaa keessaa qabdee hoogganaa warri biraa namnaan anaan fiddee addana kana fuuldura keessee caalaa faatti na laattee yeroo isaan dhufan jaarsoliin yeroo dhufan haala isaanii na haasofsiisa garaa jettee deemtee mucaa mana obboleettii qabu ishee biratti hambisanii deeman jechuudha. Achumaan galanni waaqayyoof haa ta'u haala keenya itti odeeffanne nuti sama garaa keenyaa waaqayyoon hin kadhanne waaqayyos nu dhaga'e dhibeen gaafa sanaan jiru waan ta'eef akkatti isinitti agarsiisu hin qabu. Maaloo isa balleessee waan jechaa dabarsaa gatu Yesuusin. Abba barsiisaan ergaa dinqii tokko dabarfate amma barsiisaan. Inni gaafichaan jiru waan ta'eef akkatti isinitti agarsiisu hin qabu. Yaada keessan naa kenna. Haga keessan naa kenna. Waan har'a baattee baasiti ta'ee baattee deemaatu boru farkaan adii kottu. Baattee natti nuuf hin maqaa Yesuusi. Waan natti agarsiistu nabi rakkina kee. Nabi dhukkuba kee. Nabi miidha
deebi'anidha. Warra galataaf walitti deebi'anidha. Warra rakkina mata duree har'aatiin akkatti natti deebitu daangesseera. Hin danda'amu galataan natti deebite. Meeyyaatti galataan hin deebi'anidha. Anuun barbaadu waa fuutanii ba'aa rakkina sigitii gadadoo baattanii qabtanii barbaadu. Ani dideeraayidha. Ani dideeraayidha. Dassi biloonyaan ergaa guddaadha. Waan kaleessaa sun hin jiru waan ta'eef akkatti isinitti agarsiisuu hin qabu. Waan isin amanaa hin jirre wayitti fakkaata sanatti. Akkatti isinitti agarsiisuu hin qabu. Harkisaa mokkas godhe argite waan qabaa gararraasi ta'e. Waan irrasitti ulfaatu. Waan qabuu dandee dhabdee waan jechaatus garbaabota. Galasaan mana kee moggaaseera. Ameen. Xumuri maaloo natti ergaa. Asumaan erga baay'ee barumsa ta'uun sinitti hima. Asumaan raajiifaa waan isaan dubbataa turan nan dhaggeeffadhaan. Isheen silumaa dhibamtu ta'uu dhageeyuu dhiisuu dandeessi. Toora tooraan waan isaan dubbatan. Tokko ilma dhibee kan of keessaan dhabdaa jedhanii toora tooraan dubbachaa turanii tooraan raawwate jechuudha. Tokko obboleettii keenya kana fa'aa bira dhannee boqonnee rafnee bulle. Halkan gaafa dura nuun achi bullu isheenis miila ishee kana susukkuumaa waaqayyoon kadhachaa wangeela samma tokko bantee imimmaanis buustee kadhachaa bulle. Galanni waaqaaf haa ta'u. Galgala gaafa lammata achi bullu dura poppoo fichaanii nu bukkee keessatti. Gaafa sana fincoo. Gaafa dura. Gaafa lammata sitti kadhannee gallu immoo poppoo sana gaafa duraa sitti fayyadamne waan ta'eef godhuma rafan kaa'anii gadi ciifnee yoo ciifteen qoqti ishee waan ta'eef badaa hin raftu dur. Yaanis nan sodaadha waan ta'eef baay'ee lubbuun ba'u fedhee mashee akka ga'a. Innaan gaafa sin ciistee ilmaa gara galgalaasaa hin kurruuftii hin qoqtii nama dhagaa riba dhabdee turteetti waaqayyoodhaa galatu garuu xiqqoo ciiste. Achi booda sa'aatii jaatti iddootti pooppoon eessa dhaanaa jette. Nani Fincaantu dhufe qaba. Iddoo edaa sana sa'i kaayis hin jenne isheenis egaa duras keessee waan tokko bu'aa qabu waan ta'eef badaa yaanne godhama ofii ishee kaatee ibsaa qabsiiste obboleettiin koo kun. Isa booda fuudhanii fincaan dura tubboo dabarsuu dide sun tubboo isaa Yesuus banee jechuudha. Yesus beektaadha. Saara nama galfachiisuuf galanni hiyyarata. Hiyyarata dabalee haa galateeffamu Waaqayyo. Achii booda fincaanicha fuudheen gatee utuma kanaan jiru hin baree lafti. Barii gaafa kaanu kaleessa egaa bolaan koo kana lamaan malee dhugaanaa ba'uun jiru dabalatee. Kanaa olis miillis maaltis dizaayinii ishee kana gadhiisteetti. Ganama gaafa kaanu mudhii wal noormaali. Hundi isaa sirratti. Mudhii wal kaanee noormaali taanaat addis naasofnee akkasumatti callumadee ilaalaa. Cheekii gosa. Isheenis callumattee of ilaalti. Miilichatti caamicha gaafasii xiqqoo hin qaqqabee ittuma mareen itti suuqee gara rifiraariitti deemnaa jechuudha. Haala sana cheegochuuf. Isa booda dhannee kaardii keenya baafnee dhiigas fuusinnee waan hundumaa goonee dura giffiittiinis garmaleedha. Buddeenni gaa nyaatiin ashaboo wantoota jedhaman beektu akka giffiittitti ofirraa dhowwan. Hunda dhowwaniiru. Yeroo rifiraarii ciifnu mataa isaa biddeen bitee nyaachisu dhabee agabuuma ciisti. Yoo dhaqee allichaadhaa jeje namni bakkee kuni waa jala buusuu hin dhiisu gabaan kuna jalaa qubateetti ta'e hin beeku. Waama jala buusu agabuuma ciisti biddeen bulee warra wal duukaa ciisaniif hin kennaa. Isa booda gaafas immoo gaafan geessu dhiigi kees gaariidha dooktar. Hundi isaa nagaadha. Achumaan ishii galata waaqayyoonne qoricha ji'a tokko liqimsaamaa fi ishii ogeessadha waan ta'eef egaa waan ilaalamu kun irrumatti ilaalamu deemas taaggashaamaaf liqimsan natti kennanii fuunee gallee galanni isaaf haa ta'u malee amma immoo nan gala. Gallee utuman jedhu miilli ishee kun mudhii gadi taate waan ta'eef gaafa dhannee karaa makiinaa yaabbannu noormaal ta'aa dhufe. Gaafa mana geenyu caammaan silaa itti amanteessi suuqe sun bilisa hinee erga gaafasii Yesuusaa ulfaatu bilisa ta'e jechuudha. Isa nama hiiku Yesuus.